Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota mul'ata tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf ga'u jecha akkasuma baga bara haarawaan itti isin ga'e kan biyya keessaa kan biyya alaa hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u baga bara 2017 itti isin ga'e jechuudha. Har'a mul'ata maal qabattee dhuftee hojjettanii akkuma iskiriinii gubbaarratti agartan kana jechuudha. Dhugaa rabbii waan nama gaddisiisuu fi waan baay'ee nama ulfaatu jechuudha. Innis maal jechuun keessaniin oolu iskiriinii gubbaarratti gololchaa jechuudha. Si'a lammaffaadhaa fi qorichaan tuqanii manaa baasanii ba'ee keessa deemee waan arge funaanaa nyaachaa jira jechuudha. Innis kan ta'e maalirraan yoo jettan jechuudha. Balaa bal'oon qabamee ala jiruuf jechuudha. Harka najjaashii fi harka amirqaa jechuudha. Balaa saniin bal'oo barbaadaa ba'ee qorichaan tuqanii karaarraa isaa ciisaa jiru. Namni argee gara mana isaa galchee jira jechuudha. Gololchaa jechuudha. Gololchaan garuu dhugaa rabbii jechuudha waan baay'ee ulfaataa fi waan haalan sodaachisaa keessa jira jechuudha. Haala amma keessa jiruun innis dura manatti galchanii haadha manaa bira jira ijoollee keessa jechuudha. Of hin beeku waan ta'eef jechuudha. Amma garuu mana harkaa ba'ee keessa deemee waan argee funaanee bakka sammuun isaa waan hin dalanneef waan tokko funaanee waan nyaataa jiruuf mucaa wayii barbaaduuf gadi ba'ee jechuudha. Isaallee haala hin taane haala sukkanneessaadhaan rukutamee ammamoo dhiigni isaa afaanii fi funyaaniin yaa'aa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon haala kanaan yoo afaan tokko dubbachaa yoo afaan tokko waliigaluu danda'an dhiigni tokko waliigaluu danda'u yoo haala kanaan walirratti raawwatu dhugaa waan akkaan jibbisiisaa fi waan akkaan fokkosiisati jechuudha. Kunis kan ta'eef maaliif wal bira dhaabbatanii maaliif gaachana walii ta'anii jedhanii kan haalli kun irratti raawwatame jechuudha. Gololchaa irratti haala inni bal'oo bira dhaabbateen jechuudha. Ammas mucaan gololchaa bira dhaabbannaan haala hin taaneen mucaan rukutamee jechuudha. Bootaan rukutamee hin beekamu. Afaanii fi funyaaniin dhiigni isaa dacha'ee haala amma iskiriin irratti argaa jirtan kanaan mucaan wallaalee abbaa rukuteellee himachuu hin danda'u. Garuu kan rukutame gololchaa qabuudhaaf dubarra deemee gololchaan akkuma harkaa ba'e jechuudha. Gololchaanis hin qabamne mucaanis ba'eetti rukutame namni kaasee gara manaa deebise jechuudha. Dhugaa kun ani baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Dhugaa namni afaan tokko dubbatu lammiin tokko waan akkanaa kan warratti raawwachuu jechuu waan baay'ee fokkosiisaa fi waan baay'ee jibbisiisaadha jechuudha. Namni kun ilmoo guddifata biyya ormaa keessa jira. Lammii ofii bira dhaabbate malee waan inni balleesse tokko hin qabu jechuudha. Gololchaan jechuudha. Nama bira dhaabbachuun immoo aadaa Oromooti, seera Oromooti. Wal bira dhaabbachuun amma mooti duruma jira abbootarraani. Amma immoo dhugaa haala hin taaneen waan Yamanii keessatti deemaa jiru. Qorichaan wal jaanjessanii waan adda addaatti walitti godhanii bakka olma namni dhaabbatu kana waan hin taane wal tuqanii nama achitti wal goggossuun dhugaa hin beekwani baay'ee tokkoof nama jibbisiisas waan baay'ee fokkosiisaadha wanni miidiyaa kanarra deemaa jiru. Kanaafuu ilmaan Oromoo biyya ormaa keessa jiranii odoo beekanii gaachana waliif ta'an malee gocha akkanaa kana walirratti raawwatama yookiin walirratti godhanii namatti fakkaatu garuu dhugaa baay'ee jibbisiisaadha jechuudha. Ilmi namaa xiqqoomallee bakka dhiigummaan waliif fayyu yookiin immoo waliif hin eegu jechuudha. Kanaafuu hundumtuu gaarummaadhaaf malee wanna biraatti fi mootii siniin jedha. Yoo waan danda'amaa ta'u ta'e hundumaafuu tokkummaan nama barbaachisa. Inni caalan jechuudha. Oduu waan kana dhiisanii gara nagaanyaatitti wal bira dhaabbatanii baay'ee gaariidhaan jedha gara kootini. Kanaafuu
Kanaafuu warra qoricha namatti godhee warra nama miidhuuf deemu kana odoo gara seeraa dhiyeessanii seeraan qabsiisanii biyyi illee nagaa argatti. Biyyi ormaa keessatti waan akkanaa kana walirratti raawwachuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Garuu warra nama jaanjessee dhaabataan nama wallaalchisee ilmoo ofii nama wallaalchisee kallattii adda addaatiin nama miidhuuf deemu kana odoo seera biyya keessa jiraniin gaafatanii yookiin immoo gara seeratti dhiyaasanii baay'ee barbaachisaadhaan jedha gara kootini. Maaliif uummanni kun uummata akkatti gadhaabbatu miti seeliidhaan namatti godhanii ilmoo irraa nama maraachuun odoo karaa deemanuu karaatti nama hambisuun baay'ee waan ulfaataa fi waan baay'ee jibbisiisaadha. Waan takka ilmaan Oromoo keessatti fiillafiitii waan goda godatti hojjetamu fiillafiitii ol ba'ee amma kallattiitti walirratti hojjetamaa jira. Dhuga wanni xonqaayii yookiin immoo warri matatii duraan akkatti ol ba'ee nagarre garuu amma fiillafiitii baasanii oduma deemanu. Kana warri Yamanii keessa jiru odoo wal ta'ee gaachana waliif ta'e warra akkanaa kun nama muraasa yookiin isbii Yamanii keessa jiru miti nama muraasatu kana raawwachaa jira. Odoo gara wal ta'anii tokkummaa ta'anii nama akkanaa kana nama seelii walitti godhee wal maraachuu nama oduma deemu qorichaan nama tuqee nama bakka argetti lafaan nama dha'u kana wal keessaa baasanii qulqulluu ta'anii ilmaan Oromoo wajjin jiraatanii baay'ee nama barbaachisa jechuudha. Maaliif uummanni seeliidhaan deemu kun lubbuu namaa baasuuf warra deemudha waan ta'eef warri achi keessa jiran odoo lubbuun namaa hin bahin amma lubbuun namaa ba'uudhaaf wanni takka wanni hafte tokko hin jirtu. Kaan awwaalanii irra taa'anii qaxaaqatanii kaan achi godhanii kaan as godhanii lubbuu namaa baasuu malee wanni isaan hafe tokko hin jiru. Garuu warri Yamanii san keessa jiran jechuudha jaarsaa fi jaartiidhaan abbootiidhaan gadi ba'anii jechuudha odoo jara kana gara seeratti dhiyeessanii seeraan gaafachisiisanii warra akkanaa kana immoo of keessaa buqqisanii jechuudha. Nagaadhaan akka duraan jiraatanitti biyya ormaa keessa jiraatanii baay'ee namatti tolan jira gara kootini. Dhugaa waan baay'ee na gaddisiiseef viidiyoo kana qabadhee dhufe. Kanaafuu warri mana kanaaf haarawwataa subscribe gochuu like gochuu hin dagatinaadha. Waan wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii naaf qabaadha. Nagaa fayyaa naaf ta'a. Galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Turtii gaarii.